Hordoftoonni galaana faarfannaa akkam jirtu? Nagaa keessanii nuti nagaa keenya galata Waaqa. Hordoftoonni keenya akkam jirtu? Nagaadhaayi. Warri maatiin hin taane asumaan like, share, subscribe gochuun maatiin of ta'a. Mallattoo bilbilaa tuqaa olirra kaawwaa. Viidiyoo nuti gadhiisnu akka dafee isin qaqqabufachaa. Warri maatiin nu taatanitti immoo like nuuf go'a, subscribe. Warri maatiin hin taane subscribe nuuf go'a. Warri maatiin nu taatanitti immoo like nuuf go'a, share nuuf go'a. Nu jajjabeessaa nu bukkee ba'a. Viidiyoo keenya banaa dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Har'allee yaada tokkoon isinii dhufee jira. Yaadni ani isinii dhufee waanuma keessa koon ajaa'ibee na dinqee wanta miidiyaa kanarra oliif gadi imirfamaa jiru, wanta miidiyaa kanarra oliif gadi deemamaa jiru kana waan dhufee innis maali yoo jettanii isin argaa ooltanii kanarratti waa dubbachuun dhufe har'a. Maalirratti dubbachuu dhuftee jechuu dandeessu. Har'a dhimma siyaasaa jechuun egaa yeroo waa tokko dubbatanii dhimma siyaasaas fakkaata kun. Baay'ee wayi garuu dhimma siyaasaa irraa kan fe'is hin qabu. Dhimma siyaasaa keessa galuus hin barbaadus hin beekus waa'ee siyaasaa hin beekan. Kaayyoon yuutuubiin itti bana'ee fi ani faarfannaa fi sagalee waaqayyoo garaa irratti poosti gochuuf malee dhimma siyaasaa yookaan dhimma poolitikaa waa'ee biyyaa waa'ee daangaa irratti odeessuuf miti. Irratti nama wallolchiisuuf miti. Garuu har'a waan manna ajaa'ibee na dhiisuu dideen himachuu dubbachuuf. Innis maali yoo jettanii haaluma amantii ilaashisee wanti gidduu kana yuutuubii irraa, FB irraa, TikTokii irraa, Instagramii irraa oliif gadi deemaa jiru. Kanis argaa jirtanii fayyaatti wayyaa azanii warra uffatee baay'ee jeeqamaa jiru. Hin argitu kana nutti dubbachuu nuuf yarasiin faana. Sinillee yaada keessan koomentii jala naaf ka'a. Please koomentii naaf barreessaa. Koomentii naaf barreessaa ijoollee. Like naaf go'a, share naaf go'a, subscribe naaf go'a. Asumallee wanta nammachuu barbaadu yuutuubiin kiyya sa'aatii hin qabu. Please ijoollee Oromoo viidiyoo kanaa banaa. Banaatii naa ilaala. Yoollee fi keessanii viidiyoo akkatti jechuun ilaaluuf yeroo qabda yoo ta'e yeroo moobaayilii hin fayyadamnetti viidiyoo keenya banaa nuu kaa'aa hin qoxxora. Dhugaa Rabbii ijoollee Oromoo nu jajjabeessaa maa. Ilaala warra qomcee viidiyoo isaaniirra deemaa ilaalame kana maalota. Dhugaa Rabbii daqiiqaa 10 guutiin kuma meeqa guuta garuu kan keenya dhugaa Rabbii nama gaddisiisa baay'ee. Innaa gara dubbii kootti yoo deebi'u immoo wanti wayyaa azanii uffachiisee mataa haachisee jara kana maraachaa jiru maali? Yeroo nuti boonyu, yeroo nuti mimmaan cabsinu, yeroo wallaggaan umu, yeroo walloon umu maaf wayyaa ta'anii uffanne yeroos har'amuu baddu baasa isaayyuu maal jedhanii Waaqayyo afaan Oromoo hin dhaga'u. Afaan Oromootiin hin sagadiina. Akkam Oromiffaatiin qaddasama qiddaaseenii jedhanii wayyaa azanii uffatan. Baay'ee wayi garuu akka kootti baga uffatanii jira. Maaliif yoo jettanii dubbiin kunis baga ka'e. Maaf ka'e warra keessa gugatee ani Oromoo ajoollee warra ani Arsii Baalee Shawaa ajoollee baay'ee isaanii warri Oromoo fakkaatan Oromoo keessatti guddatanii baay'eetu jira. Kun har'a warra gadi yaa'anii TikTok irratti bo'an Oromoof gammachuudha. Warra Oromoo qulqulluuteef gammachuudha. Garuu warra makaa qabu warra Oromoo keessatti guddatetu nama ajaa'iba. Adda baafamne calallii ta'e calalliif tole wantichi. Innaa kana isin jaa mataa haaddachuun Oromoon akkamumaa qaddasaa Oromoon akkamuma qeesii ta'a kan jedhamurraa ka'e wayyaa azanii uffachuun akka nama alli jalaa du'e akka nama aanteen tokko jalaa du'e yookaan akka nama firri jalaa du'e wayyaa azanii uffatanii boo'uun yaa Waaqayyo dhugaa Rabbiiti namni yeroo du'aa maayee uffatanii nu gargaaraniiru ta'e yeroo amma kana guyyaa tokkotti nama 50 meeqa waalaa oolu uffatanii nu gargaaran ture. Garuu Waaqayyoof haa galatu barri taraa akkuma jedhame dhugaa Rabbiitiin dhiifama naa go'a malee ani allattuu wallaggaati. Ani dhugaa Rabbii jechuun allattuu wallaggaa tokkotti ta'e dhiifama gaafa. Wallagga ta'uuf nan boona. Ani intala shaambuuti. Dhugaa Rabbii nan boona baay'een itti boona shaambuu ta'uu kootti. Garuu wanta dhiifama sin gaafachuu barbaadecha miilana nuti warri wallaggaa abiyyii hanga kanaatti namni
keessuma keessa malee namni abiyyitti waan ni jeetti garaasaatti gammadu hin jiru nama muraasa namatti gammadu. Garuu miilana dhugaa rabbi abiyyiin Oromoo ta'uusaa ibsate. Abiyyiin Oromoo ta'uusaa miilana sirriitti adda baasee ibsate. Kalaas dhugaa rabbi bakka Oromoof miilana ka'ee dhaabate erguma aangoo isaa qabatee erguma shumaticharra taa'ee inni erguma galmicha mootummaatti ol seenee abiyyiin miilana Oromoof dhaabatee Oromummaa isaa ibsatee bakka waan jennu qabnu isaas takkaan nu boosisaa akkuma fe'a isaanis bakka akkuma fe'a isaan gochuu jammeedha ashaangullitii masaa ta'anii cirraashuu ashaangullitii masaati bakka takkaan nu boosisaa takkaan nu gammachiisaa takkaan nu kofashiisaa takkaa wayyaa zanii nu xuffisaa badduba samamma taraa nu xuffisu jammaree wayyaa zanii kun taraa uffachuu jammarree warra qomcee baana kanan durantu warra wallaggaatu uffata amma immoo isaan uffata taraan kan isaaniitii taraa uffachuu jammarree jirra wayyaa zaniillee waaqayyo jajjabina isaanii fi haalaatu jennaan nuti ammallee har'allee taanaan nuti afaanuma keenyaatiin falmannaa afaanuma keenyaatiin dubbannaa afaanuma keenyaatiin sagannaa afaanuma keenyaatiin qaddasna Oromoon afaanuma isaatiin qaddasa afaanuma isaatiin sagada afaanuma isaatiin faarfata arras taanaan boristaan warri afaan Oromootiin hin sagadamu hin faarfatamu nuti otoo Oromoo keessa jirru jedhani Oromoo keessatti guddatanii haa galani shaantaa isaanii naqnee fi beestaa isaanii naqnee fi gaggeessina harree isaanii fatanii haa galanii biyya isaaniitti yoo nurraa galan boqonnaa arganneeyyu maan nu fayyadanii nu biyyu malee nu fayyadanii waa tokko haa galanii nurraati nuti afaan keenyaatiin faarfannee afaan keenyaatiin sagannee maali waaqayyo afaan Amaariffaatiin malee xalayyaa isaaniif ergee waaqayyo tajaajila afaan Amaaraa malee afaan Amaariffaan danda'u jee moo akkam jechuu barbaadan moo Oromoon waaqatu agahaa fi Oromoo fi akkas jechuu yaadaniitu eenyuuf agaha waaqayyo waanuma fe'eefu ani dhugaa rabbiitii qalbii tan keesse malee baay'een ajaa'ibeera baay'een dinqeera hanga kanaa kan hin jedhamne maaliif bakka dhugaa rabbii baay'ee nama gammachiisa Dr. Abiyyillee galatoomii jechuun barbaadas maal itti fufee galata guddaa irraa qaban miilana Oromummaa isaa ibsatee miilana Oromoof qabxii yaabate maaliif waggaa miqirgaa shumata qabatee illee Oromoo boosisaa ture kun wallummaa irra akka ture ammallee maaltu akka jiru hin beekna wallaggaan illee maal akka jiran faamiliin keenyi maalitti akka jiran isuma arginu asuma beennu kun wallaggaan maal keessa akka jiran garuu miilana Dr. Abiyyiin Oromummaa isaa ibsate bakka inuma bakka dhugaa rabbiin baay'ee dasna jee baay'ee na gammade keessi yaa'u tokko fa'anii ammallee isuma ammallee chaa maaliif akka isa wayyaa zaniiffatan hin beeku namni wayyaa zaniiffatu yookaan yoo aanteen tokko jalaa du'e yookaan bakka yoo namni jalaa du'e akka safara keenya takka wallaggaatti namni wayyaa zaniiffatu malee namni afaan Oromootiin qaddasanii jee wayyaa zaniiffata jee yaaduun baay'ee garuu haa uffatan haa bo'an haa iyyan maaltu nu gashanutis bu'aa turre barri taraa haa bo'an jenna homaa miti waan hundaafuu waaqayyo immoo jajjabina isaa haalaatuu fi isiniin jaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti turaa sheer laayik sabskiraayib gochuutiin na jajjabeessa viidiyoo kiyya banaa ilaalaa na jajjabeessa Oromoo piliis na jajjabeessa piliis elefnu ilaalan akka mana madaamii keessaa tun amaa'u akkan amaa'utti waraaba malee bakkee deeme shir jeen waraaba miti viidiyoo guyyaa tokkos inshaallah nan baha gaafan hojii kana keessa bahee biyya baakotti galee Oromiyaa koo keessa olii gadi fiigee dachee Oromiyaarra nan waraaba nan gadhiisa garuu yoo har'a viidiyoo kana ilaaltan yuutuubii yoo komeen irratti kaasuu didel dhiisee guyyaa tokko nan waraaba inshaallah Oromiyaa kootti galee dachee Oromiyaa dachee Wallagga dacheen barbaadera olii gadi deemee firii deemite gaafa Oromiyaan bilisoomte waraabee uummata koo buqachiisa kan uummata koo bashannansiisa diraamaa garaagaraa illee ji'ee yaada garuu na jajjabeessaa